بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوني يوتيوب channelك إياه الشما هركفوني وريا من تبراس نجني ربي بكجر تاني سني وجن هجراتو إجا أكو بيكمو اللي منا ما كوني keeysummaa mara miti keeysummaan takka yoo golgee gaarii majlisa gaarii teessoo gaarii yoo kenniteef achi si kajeelti kanas kanan jedheefi waa malee miti ilma namaa kanaaf yooti bakka tokko qabaatte yooti wanti kun waa kootii yoo jette yooti dadhabaadhuma jabaadha jettee bakka tokko yoo keeyse yooni fati wallaalaadhuma beekaa kiyya guyyaa tokko yooti jette akkasitti of ilaalu jabaa wayii of godhee of laala jabaa wayii of godhee beekaa of godhee of laala yeroo mara dogoggorrii sabarraa ka'u waan tokko osoo hin hubatin jabeessuudha waan tokko osoo wanni kun maal nuu qabaa sun hin hubatin waa jabeessuudha viidiyoon kiyya irraa jechi kiyya irraa kallattiidhaan nama dhuunfaa laallata nama dhuunfaa garuu jechi inni jedhe immoo jecha dhuunfaatii miti jechi inni jedhe jecha ummata miliyaaraan bakka bu'a nama kan kee wallaalaa wahii yoo ati bakka buufatte jabaa of se'a kanan jedheef maal irratti yoo jettan kee kiyyaa badhaanee beekumsa qabaatees miti waa beekeefis miti jabaa keenya ta'eefis miti jabaa keenyas miti garuu والشعراء يتبعهم والغاوون كالرب جد ور سربا ور إيجسان غيررسي كان كيسن جرو كانان أدى يتبعهم والغاوون ور جلتاتو إسام فانا ديما كالرب جد الرقا دباته obboleessuma siitu badii godhe obboleessuma kakiyyaa badhaaneeti kan intalaa jeesses amantiin keenya fa'imsaakum bima'ruufin aw tasriihum biihsaan jedha haala gaariidhaan qabadhaatii yoo qabachuu dadhabdan immoo karaa gaariidhaan bobbaasaa ofirraa deemsisaa jedha malee dhalaa tokko ajjeessin jedhu kan isa kaasee jedhe kan akka ajjeessuuf akka miskiina harka isaa jirtu lubbuu baasuuf isa ajaje dibbeedhuma si wajjin dhahaa turtan sanaa jechuudha dibbeedhuma si miilli koo mataatti garagalee mataan koo na garagalee maarreen koo maarree ta'ee isin jettan sanaa jechuudha amantiin islaamaa kanatti ajaju amantiin islaamaa واستوصوا بالنساء خيرا جدا على الرتي وكي شمرن الرتي وان غاري اسنيف دامي تولتو اسانيتي اولو جدا كانك كيتي بوچولي وان بينه بوچولي امنتين بينه غدي باتي امنتين مرتي كوبا قبد osoo namni sheekaa wahii ajjeesee namni sheekaa wahii namni hayyuu amantii ta'e wahii waan kana raawwate dhuguma qubatti qabdee siin jenna jechuudha kun obboleessuma kan kee ati farshoo waliin dhuddee dhiichisaa turte santu badii kana raawwate namni amantii qabu akkamitti akka jaartii ofii qabatu wal naman gaafachiisu akkamitti haqa jaartii ofii akka eeggatu wal naman gaafachiisu
sababa kamiif amantiitti quba kaa'uu dhufte atiin hudduu farshoo jalaa kan hin baane amantiin islaamaa bu'uura irratti kaa'ame qaba amantiin islaamaa saqaafaa akkaataa ummanni itti jiraatu akkaataa namni maatii ofii itti horatu guutuu isaa lafa kaa'atee jira fagoorraa hafuudhu dhihoorraa hafuudhu mujrimni dhihoorraa fuudheef fagoorraa fuudheef bultii ofii horachuu hin danda'u silaatuu akkatti itti yaaddetti ta'ee hinumaa'u dhabiinsa sammuu keetiiti malee wanni dhihoorraa dhufee fira ta'ee jedhe foon isaati garaa laafuufii qaba hinuu sanirraa'uu garaa laafuufii qaba sookka aqlii ilma namaati akkamitti akkati yaaddee barreeffama san barreessite nuuf hin galle tarii machooftee akkuma waa dhudhetti machiidhaan barreessite natti fakkaataa jechuudha namni tokko taa'ee shiirii shaaree takkee waan arge walitti qindeessee weelliseedhaaf beekaa nuuf hin ta'u hojii kee hojjette akkuma hojii kiyya hojjetaa waan naa laafi atis hojii kee hojjette kanaan si ilaalla malee bifa nama gaarii wayiitiin si ilaaluus hin dandeenyu amma gaa yeroo tokko tokko yoo wanta akkanaa dhufe weellisaa keenyaa jabaa keenyaa warri jettaniin dhabamtanii jechuudha jabaan keenya du'aa akka kanaatii miti osoo namni beekaanu raawwatee namni beekaan jechuudha wallaaltuu waa laaqxutu badii kana raawwattee isinii fi isin tokkuma soo beekaanu raawwatee silaa namni haga tokko namni isa takkattalee yookiin namni kun mucaan kun nama keenya nama jabaadha jedhee namni jechuma afaan isaarraa baheef isa jala deemu barreeffama akka kanaa kana barreeffama baalagee ijoolleen social media irratti har'a ol baatee waan argite amantii walitti buusuudha ganda walitti buusuudha barreessitu namni du'aan akka kanaa hin barreessu sila dhuguma isin warri waa rukutaattan warri dibbee rukutaattan kun dadhabbinummaa sammuu keessanii namatti mul'isaa jechuudha atiin gaafa amantii islaamaa tuqxu amantii keetiif maal yaadde ati dhimmi kanatti si galchin jiru wanni dhiibee waan kanatti si fiden jiru yoo si dhiibatee obboleessa keetti kanatti waliin dibbee ati dhiittutu waan kanatti dhaqee gale ofii keessatti yoo silaa waan akkanaa keessaa na baraarii jettee sammuu keetiin yaaduudha qabda dhugaatti namni ofumaaf nama tahee deema malee aqliin isaa keessa hin jiru jechuudha sammuun isaa keessa hin jiru eefa kunneen akkana dudu'aan akkanaa lafarraa ol yaa'e ijoollee guyyaa lama sadi social media irratti waan feete oofaa ooltu gandaan nama ciraa ooltu amantii kaan arrabsaa ooltu maalii komannaree maaliif komannaan jedhaman maaliifi rakkoo jirutu jira rakkoon jiru kan beekaadha ofiin jedhu sundi beekaa miti kan wallaalaadha jedhee namni yaadu sundi wallaalaa miti kanaaf gaafa wanni akka keetii kun dhaqxee waa booreysitu namoota hedduutti nama buusaa jechuudha wanni haga har'aatti biyya keenya keessatti rakkoo uumu wanni haga har'aatti biyya keenya keessatti nageenya booreysu warroota bakka isaaniin kaa'amne malee ejjitan waan isaaniin laallanne gahee isaaniif hin malle qabachuudhaaf eeganii jechuudha
arraballee isaaniif hin malle atiin kun silaa toltuu badduu warruma waadhichisu sanirraa tokko warruma akka gurbaa sanirraa tokko ati isaa asii ati inni sheeka keetii inni miin zamaana irra ture waan kanarraa silaa karaa sheeka keetiirraa na baraari waan akka kanarraa jechuudha qabdaas deebitee waan biraa laaquu hankeerra jecha hin taanee fi jecha eenyu nu bakka hin buune si mataa kan keetii fi du'aa akka keetii yoo ta'e malee kanaaf amantiin islaamaa akkamitti akka namni kaadhimatu akkamitti akka namni jaartii ofii fuudhu eenyuuf eenyummoo akka fuudhu eenyuuf eenyummoo irratti haraam akka taate fuuchuun jaartii godhachuun amantiin islaamaa lafa kaa'ee jira har'a miti 1400 fi 43 irra jirraarra afuraffaatti seenne sana dur jechu bara 1000 lakkaa'amu dura akkaataan fuudhaa fi heerumaa amantii islaamaa keessatti lafa jira malee har'a machooftuun takrii sakraanoftuun karaarra deemtu gadi baatee irraa waa dubbattuu miti sanuu kan ofii keenyaaf qabsaawaa oromootii qabsoodhaaf deemaa jennee peejii kan keessii guddifne jihaa jirruun kanneen akkanaatii jiruu sabni akkamitti tokko ta'a yoo hayyummaa ta'e fudhu hayyuu islaamaa weellistoota islaamaa fudhu akka ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa guyyaa takka gadi bahee waa'ee amantii namarraa barreessee hin beeku guyyaa takka jecha afaan isaarraa haa ta'u qalamii isaatiin haa ta'u amantiin kan abbaati hawaasummaa walitti qabna waliin jireenya walirraa qabna atiin silaa bakka kana dhaabachuun siif hin turre maaliif nama hedduu tarka si jala dhaha waan ta'eef silaa bakka kana hin turre tarii atis machooftuudhuma akka gurbaa jaartii galaafattee sana taataa jechuudha isa kanaaf warroonni na hordofaa jirtan warroonni na dhaggeeffachaa jirtan peejii kiyyaa badhaanii irratti waa'ee mucaaleen gaddaa jaartii ofii galaafate sana irratti waan ajaa'ibaa barreessee ture waan isarraan eegamne jechuudha nutu isarraan eegamne jedhe malee silaa isarraa eegama jechuudha inni du'aadhuma waan akkanaa barreessu du'aadhuma akka ijoollee sammuu hin qabne waa meeqa laaqaa ooltuuti jechuudha ammanne kanatti isa fudhanne nuti kanatti isa fudhanne malee bakka gaarii wahiitti isin fudhanne jechuudha kanaaf obbolawwan kiyya warroonni na hordofaa jirtanii foorina dhaggeeffachaa jirtan waa malee miti namoota akkanaatu jira kan dhaqee amantii fi amantii walitti buusu kan dhaqee sabaaf saba walitti buusu kan dhaqee ganda namaa walitti laaqaa oolu hedduudhaa jira akkuma waliin argaa jirru kan saba tokko adda ciraa jiru taahee sooshaal miidiyuma qofaan gadi bahee viidiyuma takkitti taa'ee waraabeet saba kana laal walirraa sakaan arsiitti ol dhahee sakaan jimmatti gad dhahee sakaan wallaggaatti achi dhahee viidiyoo tokkittiidhaan namoota 1000 balleesse namoota 1000 walirraa adda hiraa oola wanni akkanaa ta'uu hin qabu namni gaafa waa barreessitu takki gaafa waa jettu nuti Oromoon amantii islaamaa keessaa obboleessa qabna amantii kiristaanaa keessaa obboleessa qabna Pheenxee waaqeffataa keessaa obboleessa qabna wanni nuti keessaa hin qabne hin jiru rabbiitu akkanatti nu uume rabbiitu akka kanatti nu uume jechuudha takki biyya Itoophiyaa kana kiristaana bichaa godhuu hin dadhabne takki immoo muslima bichaa godhuu hin dadhabne garuu akkuma kanatti ollaa taatanii waliin jiraattanii nuun jedhe atiin abbeeraan kee islaamaa
abbeeraan kee kun ortodoksii kanan eenyuu namni haalu hin jiru garuu gaafa gaddeebitee jecha akkana haasoftu dhiphina sammuu keetiitii fi wallaaluma kan kee irratti fudhannaa jechuudha waan sin galchin itti galuu keetiif kanaaf dubbiin akkanaa haasawni babbadaan akka kanaa peejii ofii irratti maxxanfamu yoomillee ummata Oromoo walitti buusa jedhee hin yaadu warra akkanaa warruma sammuu isaa dadhabaati hammallee warroota akkanaa haga dandeenyuun dura ni dhaabbannaa warroota amantii namaa tuqqan amantii islaamaa keessa jiraatanii amantii kiristaanaa tuqqan amantii kiristaanaa keessa jiraatanii muslima kan tuqqan kun amantiifis miti diigamiinsa takki immoo walirratti duuluu isa jedhamu sana kanarraa fagaachuun hunda keenya barbaachisaadha barbaachisaa qofas miti waajiba yaa takki immoo dawaa mara keenyaati jechuudha maaliif waan rabbii wal keessa nu kaa'eef jecha waan rabbii tokko nu godheef jecha amma biyyoota arabaa keessa yoo ilaalle islaam bichaadha isaan har'a amantii tokko yoo tuqanis ol bahanii yoo tuqanis akka idila duniyaatti yookiin seera duniyaatti yookiin gaafatamuu danda'u garuu akka dhuunfaatti wanni jirre wal jeeqanii wal fixan hin jiru mootummaa immoo amantii islaama ta'an hordofan keessatti amantii biraa yoo tuqe namni dhuunfaadhaan yoo tuqe haga kana dhiibbaa fiduu hin qabu garuu immoo biyyoota akka biyya keenya mushakkala ta'anii wal keessa jiraatan kun muslima kun kiristaana kun waaqeffataa rakkoo guddaa uuma jechuudha dhiibbaa guddaa fida warroonni akka kanaa kun ummata keenya illee bakka hin buutu jenneetuma akkasitti fudhanna waan na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatooma warroonni illee yaada akkanaa qabdan sammuu keessaa baatanii dubbachuun isin irratti dirqama warra akkanaa jabeessuu osoo hin taane warra akkanaa yaada du'aa fudhatee deemee ummata walitti booressee akka immoo namni islaamaa tokko gadi bahee waan fedhe jedhee amantii isaarraa arrabsu barbaacha jechaadha maaliif nam tokko gaafa tuqame akka nama hin dhiifne waan beekamuufi wanna akkanaa wallaaluma